Nageenyi gooftaas nyaameetu leewwan kiyya akkam jirtu fayyaa nagaa keessan ni jirra galata waaqayyo. Machee waan nageenyi isin qabnu waan baay'ee dhagaa oolla machee yoo ana dura sinuu dhageessaniittu isin dura immoo nu argeera dhagayeera ta'a karaa baataadha irratti hojjechuun immoo barbaanne baay'inaan yoon viidiyoo namaa hojjette sin laaltanii baga jiraatanii like share subscribe godhaa warra addisii. Okay? Akkam isinii fooyyee omaan jiru galanni waaqayyo faatu baga jiraattan eebichoon iskuduutti halkan bahu jechaa jira afaan jechaarti waan hin dhageenye jiru bara kana jaalala gooftaa Yesuus Kiristoos kalee isaanaaf kenne lubbuu isaanaaf kenne isa gana yoo dhaggeeffadhaan dhageessaniittu machee. Aliko ergan kennee fi booda naganteetti jedhee abbaan warraa Ruwaamaa Habtaamuun kaleessaa seefuu ishee irratti dhiyaattee kalee dargaggeessi tokko isheef laateen akka du'a oolte dubbatte boodarra wal fuudhanii akka waliin jiraachaa jiran ibsuun waa'ee gaarummaasaa jechoota gaggaariidhaan ibsaa turte. Akkan lammaffaa dhaladheettiin of ilaalas jette. Waggaa lama booda akkan sirriitti fayyeenis mucaa godhadhee isa gammachiisuun barbaadas jechuun turtii gaazexeessaa Seefuu Fantaa'uun waliin taasiftee ibsitee jirti. Namoonni karaa TV fi miidiyaa hawaasaa irratti argan hundus ajab jedhanii dinqisiifachuudhaan dargaggeessa kanas nama akkamiiti jechuudhaan galateeffataniiru. Har'a garuu abbaan warraa dubartii kanaa akkuma kaleekoo kennee fi fayyiteen naganteetti jechuudhaan viidiyoo gabaabaa qoodee jira. Viidiyoo sana akkuman argeen keessi koo na jeeqabe. Yeroo ani ishee waliin wal bare namni tokkollee naannoo ishee hin turre. Kanaafan itti dhiyaadhee kaleekoos kennee fi jedha Habtaamuun haasaa viidiyoodhaan taasiseen. Waan Ruwaamaan haasofte hundus soba jechuudhaan ibse. Anaaf Ruwaamaan erga addaan baanee baatiiwwan 3 caalaniirus jedhee jira. Erga isheedhaaf kalee kennee boodas dhukkubsatee mi'a mana isaa gurguree akka yaalame haala ulfaataa keessa jiraachuusaas ibsee jira. Habtaamuu fi Ruwaamaan nuyi abbaa warraa fi haadha warraati jedhan kun lamaan yaadota wal fakkaataa fi wal faallessaniin asabaaniyyuu malee dubbiin eenyuu dhugaa akka ta'e fuulduratti kan qoratamu ta'a. Maali gasomne amma kana hundumaa maaltu nama sobsiisa? Ani garuu viidiyoo isa kaleessa argeen ture. Otoo isin hin argee baazaa weettanii miti sun qubna gara otoo isin hin argeen ture. Argeen irratti hojjedhes baay'ina hin laalamu yoo viidiyoo nama jedha anuu baay'ee nagarrame jechuun natti dhaga'ame baay'ee natti dhaga'ame qubna gara. Dhiirumti kaleessa namaa kenne baazawee yookaan immoo otoo hin da'iin immoo qajammare afuuran eeffadhalee dhukkubii waan na godhe argitaniittu ani baay'ee natti dhaga'ame baay'ee naasisiise dhugaa waaqa jiraata baay'ee isin hin jedhe. Namni yeroo kan kaleessa namaa kennu naafu Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yeroo kan akkos jaalalli dhugaan jiraachuu waan tokko fira kee miti hormadha. Hormi kaleessaa fuudhee sii kenne gaafate isa wajjin jiraachaa hin jira wajjin daa'eetaan isa gammachiisaa fi waan isaan jedhu hin qabu. Jette boogaati sanuun argitanitu seefuu beesii irratti jette akkuma boogaatu meeqabbi jalaa badatetti boossiyyu. Kana namni lubbuu kana naa kenne osoo hin taane baay'ee natti dhaga'amaan dubbadha. Baay'ee dhugaa waaqa oombo illee boo'ee na godhe garuu hin qabe baay'ee natti dhaga'ama. Yeroo kana akkoo jaalalli dhugaan hin jirtu isinii galee. Namni wal mufachiisaa, wal dadhabsiisaa, wal aarsaa wajjin jiraataa malee yeroo kana erga lubbuu isaa tokko mee fakkeenyaaf quba keessan kana kuttanii tokko namaa kennitu hormaaf kennitaniif immoo amantanii sunu jaallattan. Anoo maaliif hin ba'e lafa waan biraa maaf asuuba gadi ba'e? Sababni isaa waan inni sobsiisu maaluma jechuudha maal bore gaafa dhugaan bahu akkam taate misaala kun
ijoollee nama taate dibdifa fuula dibdifi kun anilee animmoo waan dhaqabee jira malee baay'een dubbadhan ture amma dubbachuu hin danda'u sababiin isaan warra waaqayyoo keessa hin jira dibdifa fuula dibdifa baazawweettani dhiifama naa godha malee sareef dubartiidha badduun sareenis dubartiinis anaa wajjin iyyuu qoshaashaadha dhugaa waaqayyoo dhiirri miskiina dhugaan sin hin jira miskiina dhiirri maal akka ta'e hin beeku jecha dhufteerumayyuu saree fi ijoollee waliin nama gaa jedhu miti warri keenya iyyuu sareef dubartiidha namni taayiltoonni keenya yookaan ofii keenya yeroo kadhannaa kadhannu seexanaa ofirraa ifanna bayyeessuusim jenne seexanni jabduun dubartiidha seexana ofirraa ifanna jilbeeffannee malee numa keessa jira seexana numatu seexana qoshaashaan akka dubartiin jirtu on barbaadannaa jechuu dandeessu nama iddoo namni hin jirretti namaaf dhaabate osoo hin taane muka itoo karaa deemaa jiranii muka itti hargalfatanii iyyuu gaafa kummoonni achi hin deebi'anii darbanii namatti dhaga'ama namatti mul'ataa jechuudha mukichi bakki isaatu deebi'e sinii galee baay'ee irraa osoo hin barbaanne natti tolu dide bakka na jibbisiise gochuun kaleessa naaf kennee bar kaleessa hormadhaaf agartanii waaqayyootu quba harka kanaa fi quba miilla sanaa walitti fidee tokko godhe malee miilli sun daga jira qubni kunas jira immoo rifeensi kunas jira miilli sun daga jira qubni miilla sanaa waaqayyoo eessaa fuudhee tokko nama godha malee obboleessa wajjin dhalattetti ni heerumtu ollaadha fira nama beektu wajjin heerumte sanatti wajjin dhalatte sanatti heerumte wajjin jiraattu waaqayyo horma fagoo irraa walitti fidee yeroo baay'ee na dhiba yeroo baay'ee fi kootaa hin garramamu adurree fantuuta fagoo akka wal eeggatan beektu miti bineensa namni koo waaqayyo koo tokko taa'ee tokko nu godhe malee bineensa namni bineensa maaliif naan jedha ani san beeku ni nan beeku mana tokkotti nu gashee waaqayyo wajjin jiraadhaa jedhe oraa baay'adhaa jedhe mana tokkotti nu gashee immoo akka nu waaqayyo irratti hin gungumne immoo dhala nuu kenna akka nu hin boru immoo wal hin ganne immoo dhala sana laallee akka jabaannuuf akka wal jabeessinuuf immoo yoonni na lolalle fakkeenya mucaa kanaaf jedheetan mucaa kootiif jedheetan waliin jechuu jira miti kan kana caala jaalallee lubbuu ofii namaa kennuu caala wanni godhamu hin jiru kalee ofii kenneefi isa goodaa irratti gatteet meekaabbiin of baxabaxxee teessechini hin jaalladha waan inni isaan jedhuun hin beeku intinimtu asirra jirullee adurreedhuma mana madaamii ture caala bareeda adurreedhuma xamxaamaan kun amma qaamman bareeddi qaama daakuu itti baxabaxxee baate Maasii dhugaatiin hin jedhu maaliif beektu baay'ee na jibbisiiste innoo erga ishiin biraa deemte ji'a 3 kalee kenneefi fayyite erga fayyiteetti isa gantuudha macheem dubartiin gantuudha yaadayyuu isiniyyuu waan barbaadeen naan jedha ana wajjinuu gantuu saroota dubartoonni dhugaa waaqayyo sarootaan hin tilmaamamnu kan ganterra kan wajjinan jirattu innoo eessa jira kan rakkatee meeshaalee mana keessaa gurguree makiinaa ofaraa heddiin faayidee dhageessaniittu meeshaalee mana keessaa kan gurguree sababa ishiitti suusiidhaan kan qabamellee suusiidhaan dhugaatii adda addaati caatii qaamuudhaan qalbii dhabuudhaan qaama ofii dhabuudhaan harabba Yesuus waaqa namatti faradiin kana maqaa Yesuus baay'ee natti dhaga'ame dhugaa waaqa kun nama waaqayyo obsa isin haa kennu gara jaalalaa isin haa kennu fayyaa isin haa kennu umurii isin haa kennu maallaqa itti dhufama jaalala dhugaa isin haa kennu baazawwee tan isin baazawwee waa'ee keenya waa'ee kuuf waa'ee suuraa gaaf tokko gadi fageenyaa si wajjin nan haasa'a maal fakkanaa soo manatu beeka
akkasi warraa barattanii malee akkasi miidhamtanii miti. Amma yeroo kanatti fuula keenya xaragannee irratti nu argitanii waan gaarii goon isinitti fakkaata yookiis immoo waan mudannoo biraan qabne isinitti fakkaannaa miti akkana miti wannichi. Anis mudannoo waan biraan qaba innillee mudannoo waan biraa qaba. Anis kan isaa erga dhufee dhagee innis kan koo erga ani dhufee dhagee. Garuu maaltu nu jiraachisaa jira? Isanni kalee dabarse sana osoo hin taane isanni kalee kee ture osoo hin taane jechuun amma fakkeenyaaf fakkeenya wayii isinitti hima. Mee fakkeenyaaf dhiirri tokko gaafa ijoollee biraa qaba siniin jedhan wajjin taa'uun jaallattu hin teessu wajjin hin teessani. Sababiin isaa kan biraa barbaaddattu kan immoo biraa wajjin nagaatti jiraachuu barbaaddu. Garuu jaalalli jira taanaan ilma jiraata. Carraadha ka. Fakkeenyaaf ta'e yeroo ta'e illee carraadha. Isa wajjin inni teessu inni dabarsiisuun carraadha. Mudannoo isaati. Garuu jaalalli jira taanaan immoo isa inni ija kee duraa dhokatee laphee jaalalaatiin wajjin jiraatta namaa wajjin. Dubartii kamtu dhaqa abbaa barbaaddee bira jedhan yoo dhukkubsate. Dhugaa waaqayyoon sirriitti maaka. Dubartii kamtu biyya ormaa taa'ee simmeetii qabda dhiira waan ta'eef fedhii dubartii si qaba dhaqi anumaa siin hin jedhu jedhan. Yoo jaalalli dhugaa sin keessa jiraate akkana. Amma waan baay'ee sanitti naasuu baay'ee akkana na godhe waan ta'e. Inni dhiiraa rakkachuun dhiirota hunda miti immoo dhiira hundas miti garuu akkana ofiisaa foonsaa dabarsee anaaf kennee nan isa ganaa hin ganu. Waaqayyo sun eebbisu nagaan tura. Kanarraa haasa'uun barbaade.